Sagantaan keenya irraa dhiirota qofaafi. Obboleessa koo dubartii jaalala qabsiisuu yoo hin beekne ta'e dhuguma siin jedha. Icciitii kana fayyadami. Warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan ammas sabiskiraayib godhaatii maatii yuutuubii keenya ta'a. Yoo jaallattan ammoo sagantaa keenya laayik godha. Egaa dubartii wayii erga jaalatteen booda akka isheen si jaalattu osoo isin jaaladha isheen siin hin jedhini adda baafachuu dandeessa. Akkamittiin kan jettu yoo ta'e ammoo kan jaalatte yoo si'iyyuu ta'eyyuu osoo ofirratti hin beeksin akka isheen deebistee si jaalattu gochuu dandeessaa jechuudha. Akka isheen si jaalattu kanas mallattoolee adda addaa ilaaluudhaan mirkaneeffachuu dandeessa. Guutumaan guututti mallattoo jaalalaa yoo irraa dhabde jaalalli kee hin galleef akkasumas immoo ati ishee hawwachuu hin dandeenye jechuudha. Ta'us garuu jaalala kee itti himuurra mallattoo armaan gadii kana itti agarsiisuudhaan akka isheen si jaalattu gochuu dandeessaa jechuudha. Dubartiin takka akka si jaalattu gochuudhaaf wantoota barbaachisan keessaa yookiin immoo wantoota gochuu qabdu inni jalqabaa hin ariifatiin. Ariifachuun baay'ee badaadha. Kana jechuun jaalala kee ibsachuudhaaf hin jarjarin. Suuta taphachuu qabdu. Jarjartee yaada fi icciitii garaa kee keessa jiru dhangalaasuu hin qabdu. Bubbuleeraa jetteetoo of ifachuun sirraa hin eegamu jechuudha. Inni lammaffaan hordoffii madaalawaa ta'e taasisi. Kana jechuun yeroo hundaa ishee hordofuun hin barbaachisu. Kunis lafumatti waa'ee keef akka dhimmamtu taasisa waan ta'eef jechuudha. Dubartiin yoo umuriin xiqqaa taatee fi ilaalcha gabaabaa qabaatte nama gatii hin qabne seeti. Akkasumas si tuffatti. Kanaafuu bilisummaa laadhuufi yeroo hundaa ishee bira jiraachuu hin qabdu. Bilbilaanis ta'ee qaaman isheenis akka si iyyaafattu akka isheen si barbaaddu carraa kennuufii qabdaa jechuudha. Inni sadaffaan of jaalachuudha. Mataa keetiif ilaalcha bareedaa qabaachuun sirraa eegama. Yoo ati of tuffatti namni biraa si kabajuu hin danda'u. Namni biraa si jaalachuu hin danda'u. Kanaaf of kabajuu fi ilaalcha bareedaa ofiif qabaachuun akka isheen si hin tuffannee fi akka isheen si jaalattuuf si gargaaraa jechuudha. Karaalee dubartii jaalala qabsiistu keessaa inni afuraffaan of boonsuu fi dubartii biraa faana ta'uudha. Of boonsuun barbaachisaadha. Nama fayyaa taatee mul'achuu, uffata sirraa bareedu uffachuu, foolii nama hawwatuu fi kanneen kana fakkaatan yoo eegaman bareedaadha. Akkasumas immoo dubartii biraa faana deddeemuu hin dhaabin. Yeroo tokkos yeroo ishee faana deemtu biratti nagaa gaafadhu. Dubartii biraa faana haasaa kokkolfaa ofitti agarsiisa. Yeroo kana gootu inaaffaa keessa waan galtuuf iddoo siif qabaatti jechuudha. Kana yoo siin jedhu ammoo hin baay'isin. Karaalee dubartii tokko jaalala qabsiistu keessaa inni shanaffaan ofitti amanuu qabda. Hamma ilaalcha bareedaa mataa keetiif qabaattutti ofitti amanuun ni ulfaata. Garuu ammoo waan dubartiin si jaalachuu diddeef yookiin immoo waan nama jaalala qabsiisuu dadhabdeef jettee yoo of tuffatte ta'e of ta'ee mul'adhu. Ofitti amanin siin jedha. Inni kan biraa icciitii qabaachuudha. Amaloota akka hinaafuu dhoksuu qabda. Egaa duratti isheen akkasii jaalattuuf yookiin immoo inaaftituu gara keetti akka dhuftuuf dubartoota biraa ishee cinaatti nagaa gaafadhu yookiin immoo deddeemii siin jechaan ture miti. Isheen ammoo dabaree isheetiin yeroo si cinaatti dhiirota biraa nagaa gaafattu ta'uu danda'a yookiin immoo dhiirota biraa biratti argitu amala akka hinaafuu dhoksuu qabda. Sababni isaas dhiironni biroo yoo ishee kan hordofan ta'e hinaaffaa kee dhokfachuun dirqama ta'a jechuudha. Amma si jaalachuu ishee hubattutti hinaafuun guutumaan guututti hin barbaachisu waan ta'eef. Inni kan biraa kunuunsadha. Akka nama ishee jaalatutti ishee kunuunsuu qabdu. Jaalala kee afaaniin otoo hin taane yeroo hunda gochaan ibsuu kan qabdu. Ishee jajuu fi jabeenya ishee dinqisiifachuun ammoo irra caalatti gaariidha jechuudha. Kan biraa kabaja ishee eeguudha. Egaa dubartii tokko jaalala qabsiisuu barbaadde kabaja ishee eeguu qabda. Kana jechuun maalidhaa? Kabajaa fi iddoo barbaachisaa ta'e laachuufi. Yeroo isheen haasoftu gurra kennuufi nama biratti ishee xiqqeessuu dhaabu. Akka isheen si yaadduuf carraa kennuufi jechuudha. Akkasumas immoo hirkoo ta'uufidha. Yeroo isheen gargaarsa barbaaddu ishee gargaaru. Yoo rakkoon ishee mudate daftee ishee cinaatti argamu. Akka isheen iddoo siif laattuu fi jaalalli sirraa qabuuf ni taasisaa jechuudha. Inni kan biraa haasawa bareedaa itti haasa'i. Yeroo waliin haasoftan haasawa bashannansiisaa filadhu. Haasawaa fi taphni kee itti fufiinsa qabaachuu. Yeroo hundaa akka isheen fedhii ishee dubbattuuf carraa kenniif. Akkasumas immoo miira jaalalaa qoodiif. Ishee faana sochii miila karaa taasisii. Carraa argame kamiin wal biratti argamuun jiraannan harka qabu. Akkasumas immoo harka kee gateetti ishee gochuu. Dugdaa haammachuu. Jarreen kun akka isheen jaalalli sirraa qabu yookiin immoo akka isheen sitti dhiyaattu taasisu jechuudha. Inni kan biraa kennaa kenniif. Egaa kuni dubartoonni hundi keenya waan jaalannuudha. Kennaa baay'ee jaalanna. Egaa kana hin asiin jedhu waan gurguddaa yookiin immoo kennaa gatii qaalii ta'e osoo hin taane wantoota xixiqqoo yeroo argite si yaadattu ta'uu qaba. Yeroo hundaa wantoota isheen jaalattuu fi dhimma itti baatu osoo ta'e ammoo filatamaadha jechuudha. Inni kan dhumaa jabaa fakkaachuudha. Of laaffisanii isheetti mul'achuurra jabaa fakkaachutu dubartii biratti iddoo siif laata. Kana beekuu qabda.
Kanaaf waan hundaan jabaa akka taate qophaa akka taate itti mul'isuu qabda. Kana jechuun garuu waanuma hin qabne hunda ofirra tuuluun of mul'isuu jechuu miti. Waan qabdu osoo hin soobini waan dhugaa jiru sana itti agarsiisu jechuudha. Wantoota yookiin immoo gochoota armaan olii hunda taasiftee waan tokko jijjiirama irraa yoo dhabde iddoo kan siif hin qabne miirri jaalalaa kan irraa hin calaqqifne yoo ta'e akkanumaan yeroo kee gubaa turte malee ati intala tana jaalachuuf hin carroomne jechuudha. Kana daandii kee yookiin immoo imalee kee kallattii biraa itti fufisiin jedha. Galatooma.